Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu hordoftoota barsaa Oromoo. Alhamdulillah nagaa kooti. Nageenyi kiyya kan jaalalaa kan kabajaadhaaf bakki jirtan isin dhageessu. Egaa hordoftoota tiyyaa viidiyoo irraa kana keessatti haala imo keessan irratti jechuudha. Yeroo imo keessan seentan akka namni isin argine onlaayinii dhufachuu dandeessan isin argisa jechuudha. Yeroo meeqatti akka seentan, yeroo meeqatti akka baatan, yeroo meeqatti akka irra turtan onlaayinii isaa haala itti dhufachuu dandeessan isin argisa jechuudha. Fakkeenyaaf akkuma WhatsApp jechuudha. Isin galee haaluma WhatsApp yeroo meeqatti akka seentan, yeroo meeqatti akka irra turtan saa yeroo meeqatti akka irraa baatan argisiisee dhofachuu dandeessan jechuudha. Haala imo keessaniin dhofachuu dandeessan isin argisa jechuudha. Yeroo feetan seentanii yeroo feetan irra teessaniituma haala onlaayinii isaa dhofachuu dandeessan isin argisiisaa na hordofaa jechuudha. Duraan dursa warroon haga irraa YouTube channel kiyyan argin akkasumas subscribing godhinoo jiraatan akka subscribe nu gootan kabajaan isin gaafanna jechuudha. Okay, subscribe godhuudhaaf YouTube channel keessan ni galtu jechuudha. Egaa haala kanaan yeroo YouTube channel keessan galtan bakka search kan irratti jechuudha. Barsiisa Oromoo Abbeetniiti barreessanii jechuudha. Achi booda search gootu jechuudha haala kanaan. Egaa haala kanaan profiilitti isiniif daarratti kilikni gootu. Achi booda haala kanaan maqaa kiyya jalatti subscribe kan jettu ni jirti diimatteeti warroota subscribe godhaniif haala kanaan diimatee fida irratti kilikni gootu jechuudha. Yeroo kilikni gootan haala bifa gurraacha moo akkasitti jijjiirama. Akkasuma wanni takka gama mirga irratti ni baate jechuudha. Kun asirratti akkuma argitan wanni kanarratti kilikni gootu jechuudha. Maal isin faatti yeroo asirratti viidiyoon update ta'e notification isinii dhufa haala saniin wantoota update ta'an san argachuu dandeessu jechuudha. Kanaaf barumsa baay'eetu jira jechuudha. Gaaffiin isin gaafattan baay'inaan asirra kan jiru. Asirra dhuftanii YouTube channel kan subscribe gootanii wantoota asirra jiru hunda irraa barachuu dandeessu. Subscribe godhuu hin dagatinaa jechuudha. Okay, gara barumsichaa irratti yeroo deebinu jechuudha. Imo keessanii galtu. Achi booda jechuudha profiilii keessan gubbaadhaatu jechuudha wanni tan argitu ni deebi'aa irratti kilikni gootan. Achi booda eessa dootanii settings kan jedhamu irratti kilik gootanii achi booda gadi buutu jechuudha. Haala kanaan gadi buutu jechuudha. Haala kanaan jechuudha asirratti private kan jettu irratti kilikni gootanii achi booda haala kanaan kan last scene kan jedhu ni jirti jechuudha irratti kilikni gootanii. Egaa achi booda haala kanaan jechuudha everyone my contacts ammallee nobody kan jedhu jira jechuudha. Kanaaf onlaayinii gonkumaa dhofachuu barbaadan jechuudha. Kan gadii kanarratti jechuudha nobody kan jedhu irratti kilikni gootu jechuudha. Isin galee haala kanaan namni onlaayinii irratti isin arguu hin danda'u jechuudha. Yeroo meeqatti akka baatan, yeroo meeqatti akka irra turtan, yeroo meeqatti akka seentan. Isin galee haala kanaan dhofachuu dandeessu jechuudha. Kun immoo profile photo kan jedhu kun jechuudha profiilii imo keessanii profiilii imo keessanii warroota isin eenyu akka arguu barbaadudha kun jechuudha. Isin galee yoo namni gonkumaa arguu hin barbaanne yoo ta'e jechuudha. Yoo akka namni profiilii keessan arguu hin barbaanne kan ta'e jechuudha. Nobody kan jedhu irratti kan gadii kanarratti butattu jechuudha. Yoo immoo warroonni isin lakkoofsa qabdan haa argan jettan jechuudha. My contact kan jedhu kanarratti kilik gootu jechuudha. Yoo immoo hunda taate everyone keessu jechuudha. Isin galee haala kanaan fayyadamuu dandeessu jechuudha. Egaa barumsi keenya kanarraa asirratti raawwata. Barumsa biraatiin haga walitti deebinutti viidiyoolee kiyya like share godhuudhaan ilma Oromoo hunda biraan akka nuuf geessan kabajaan isin gaafanna. Galatooma waan hordofaniif jiraadhaa.